solani Kombe lali lali Hojiye so Tole bakka nagaa dhufte maqaan kee eenyu jedhama eessarraa dhufte Waaqayyoos waldaa kanatti maal siif godhee meerraa jedhaan saba Waaqayyoof dubbadhu. Maqaan koo Aboo Solomoon jedhama. Magaalaa Naqamteerraa dhufe. Wanti nu gaafa Waaqayyo hamman jiraadhee har'a geetu wantoota gurguddaa naaf godhe. Lubbuu koo balaa meeqarraa oolchee milkaa'umsa gurguddaa naaf godhe har'aan isa nageef Waaqayyoon nan galateeffadha. Anis kan nu gaafa barbaadu qaamee gaafa afurii magaalaa kanatti dorgommii ho'itu ture. Dorgommiin kunis dorgommii bareedduu Oromoo jedhamuun kan dorgomamaa turedha. Egaa dorgommiin kun asitti erga dorgomsiisuu jalqabanii turaniiru an wanta kana quba hin qabu ture dhageera garuu akka dorgommiin sun jiru galmaa'uuf fedheen ture galmaa'ee mayyuu na waamuu irraanfatanana sana booddee dorgommii kana ijoolleen walitti waamamanii leenji'aa turanii an dorgommii kana hin dhageenyeen ture erga galmaa'es bakka na waamuu dhiisan jedhee man dhiiseenis sana booddee dorgommiin kun erga leenjanii xumuranii booddee guyyaan dorgommii sun muramee dafinoo gaafa qaamee afurii ture. Egaa dorgommii kana erga dorgomuuf walitti qabamanii ijoolleen gaafa dafinoo ture gaafa sanbataa galgala mucaa wayii keessan argee dorgommii kana maaliif hin dorgomtu ijoolleen bor dorgomuuf jedhu waan ta'eef yoo hin dandeessa ta'e bor dafinoo waan ta'eef gaafa dafinoo kottuu dorgommiinis bordhaan jedhan. Gaafa akkas naan jedhu bakka nanne ittiin qophoofne ijoollee shaakalaa turanii wanta hin beeku tokko iyyuu hin qabu na waamuu irraanfataniiru jedhee madhiise. Isaanis na waamuu irraanfatanii madhiisan. Nan dhufa jedhee gaafa sanbataa galgala galee warra manaatti himee deebii kan rakkoo maalii qaba naan jedhan keessi kootti na namanne maaliif dorgommii kana biyyoota adda addaarraa dhufanii dorgomsiisu waan ta'eef wanta akkasumaan dorgomamu itti qophaa'uu barbaada waan ta'eef. Sana booddee nan dhufa jedhee mangalee warra manaatti himee dorgomminaan jedhan keessi koo garuu baay'eetti na namanne ture. Kazaa gaafa dafinoo sana ganama nan deema jedhee isaa sadiitti kottunaan jedhanii keessi koo itti namanne bakka Waaqayyo akka barbaadde godhe fedha kee haa ta'u wanta yaadessuun hin taane inni itti naaf yaaddeen caala waan ta'eef fedhi kee haa ta'u jedhee man as sagantaa waan jiruufis oolmaaf sagada ganamas nan dhufe achi deemuu dhiisee amma isaa sadiitti asii kadhannee keessi koo itti naamanuu waan dideef raajii dorgommii akkas jiraate irratti naaf kadhadhaa jedheen itti hima. Kazaa isaanis naaf kadhatanii milkiin deebii kottunaan jedhanii erga raajii naaf kadhatanii Waaqayyo fedhuma isaati jedhee galee wanta barreessuu qabu barreessee irratti qophaa'ee nan deeme gara dorgommii sana ijoolleen erga shaakaluu jalqabanii baay'ee turaniiru. Ani wanta hin beeku tokko hin qabu dorgommiin gaafuma dafinoodha kan hin deemes gaafuma dafinoo sanadha jechuudha. Nan deemee guyyaa sana baga nagaan dhuftee na simatanii qophooftee taanaan qophaa'eeraan jedheen jechuun wanta biraatti dabaluu qabu. Ati garuu qophoofne sagalee dhageesse malee waan itti qophoofte illee hin qabdu. Barreeffadhee fudhadhee deemee bakka dorgommii isaatii tokkotti waan jalqabuu fi ammasitti as shaakalaan jedhanii nu qopheessuutti jalqabanii Waaqayyoon man amanee taa'e Waaqayyo akka barbaadde godhee ati beekaadha jedhee manniisi. Sagantaan jalqabee Waaqayyo akka dinqiitti na gargaarutti ka'e jechuun baay'ee sodaachaan ture hoteelatti waan tureef sagantaan suni hoteela sana keessa deemee qofaa konaasaa mucaa kana namni itti himuun jiru maraatti kun bakka naan jedhu qofaa konaasaa baay'ee yaaddeera waan ta'eef garuu keessi koo Waaqayyo akka na gargaaru natti hima ture. Dorgommiin sun hin jalqabee bakka akka dinqiitti haasaa koollee haasaa ijoollee sana hundumaa keessaa foolii gaarii natti godhee Waaqayyo akkan caalee mul'atu na godhee guyyaa sana na milkeesse guyyaa gaafa sanaa bareedduu Oromoo bara 2024 ta'een filatame Waaqayyo sana gargaareef galanni guddaan haa ta'u naa galateeffadha. Akka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata dhiyeessaa. Waaqayyoon amanatanii jennaan hamuma dhumaatti amanadha. Sababiin isaas namni Waaqayyoon amanate yoomiyyuu qaana'ee hin beeku. Ammas dorgommiin guddaan fuuldura koo waan jiruuf sabna jirtan hundumti keessan naaf kadhadhaa. Waaqayyo sana gargaaree ol ka'aa dhaabadhaatii Waaqayyoon naa galateeffadha. Miila keessa ijaajjaa akka walitti buusaa gooftaadhaaf galataa fi millee dhiyeessaa. Loori gooftaan si hambisuu isa si gargaare gooftaan kee biraadhaafi.